ኖርማል ፍቅረኛው ነበረችና ከአንድም ከሁለት ጊዜ ምናምን ኖርማል ቪዲዮ ላይ ምናምን ተናግሯል። እሷ አጋጣሚውን ተጠቅማ ኖርማል ህይወቱን ለማበላሸት ይሁን ለምን አላውቅም ያልተፈጠሩ ነገሮችን ተፈጥሯል ምናምን እያለች ሁላ ተገናኝተው ነበር። አሁን እኔ ጉጉ ጋር ጥፋት አለ ብዬ አላስብም። አሁን የሰው ልጅ በህይወት ላይ ብዙ ነገር ይገጥማል አይደል? አልሄድም አልገኝም ያልክበት ቦታ ላይ ደጋግመህ እንድትገኝ የሚያደርግ ነገር ይኖራል። ላስት ታይም እንደዚህ አይነት ነገር አድርጋለች ልጅቷ። ማይሆን ነገር ነው የተፈጠረው። አይተው ባለፈው ልጅቱን ማግኘት እንችላለን። እናንተ ብቻዋን ሞክራል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? መቴናል። ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው የሀይሜ መከታና የብሩኬ መከታ ወደ ፊንፊኔ ተነስቶ ወደ ቡታጀራ በጠዋት ገብተዋል። ምስኪን እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ምንም ማያውቁ ነገር የለም። ሲደውሉብን ያየው ነው። ብዙ ሰዎች እየደወሉ ነው። ሲአይ በቃ አይቼ አሁን ጉዞ ወደ ቡታጀራ ነው። አሁን በጠዋቱ መጥቻለሁ። እዚህ ቤኪን ጠርቻለሁ። እስኪ እነሱም መጀመሪያ ቤኪን ላገኝና ቤኪ ጋር ሊያወራ ከዛ እነ ብሩኬና ሀይሜ ከቻልኩ ሁሉም ነገር አደርጋለሁ ብለዋል። መፍታ እንግዲህ በፊትም አንተ ነው አሁንም እንደምንም አደርግና አንድ ላይ ያደርግ። ልጅቱ ያለፈ ህይወት ቀናች ልጅቱ ያለፈ ህይወት ድሮ አልፈልግም ብላ ያበራረች ወንድ ዛሬ ደግሞ ፈልጋለሁ ስትል ሼም ነው። ሼም አይዝም። ምን ይሄ ነው? ምን የሆነሽ ነው? አራ ሼም ነው እውነት። በፊት ለምንድን ነው ረገጥሽ? አልፈልግም አንተን ብላሽ ሄደሽ። አሁን ደግሞ ምን ታገኘሽ? ተመልሶ አንድ ጊዜ ከህይወቱ ወጣለሽ አይደለም? ከህይወቱ ወጣሽ። ከዛ ደግሞ ደግመሽ መጣሽና ህይወቴ ውስጥ ገባለሁ እኔ ካልኮን ምንም ካልሆን ብለሽ እንባ ከራዩ ስትይ ምን አገንተሽ ነው? ለምንድን ነው በፊት እንደዚህ ያልሆሽም? አንዳንድ ጊዜ በጣም ሴቶች እኔም ጭምር አስቸጋሪ ነው። ኩማርጊተኒ ጋ መቴናል መፍታኒ namni baay'een daawwalee anqubayyuu hin qabu. Amma garuu Finfinnee irraa ka'ee Buttaajara galee jira jechaa jira. Egaa dafiitii otoo dubbiin hin ba'atiin akka gootu godhiitti walitti jara araarsii jechaa jira. Uummanni bilbilee qubayyuu hin qabu waddeenaa bilbiltanii waan hundaayyuu argee amma ganamaan ka'ee moo gara Buttaajara galee jira. Beeki duuba isaanii jira. Kaameraa isa waamee dura walii gaafadheeni sarara adda baafadheeni gara burukeef gara haimee deema. Otoo beekiin argin dura immoo gara burukeef gara haimee naqu. Ani gara haimees dhaabachuu gara burukees dhaabachuu ton ta'in jidduu isaanii dhaabachuu barbaada. Dhugaa baree kan inni jechaa jiru jechuudha maftaanii. Akkuma argitan gadda faana irra deemee amma inni gara Finfinneetti deebi'ee jira. Wanta namni itti daawwalee isa cirnaqeef immoo ganamaan galeen jira jedhaa jira. Egaa akka jedhamutti egaa dur keessaa baate jireenya burukee keessaa jechuudha intalli. Sin barbaadu jetteeti. Ani ageera meeqa deebisee burukeen gaaffii gaafatame irratti meeqa deebisee dubbateera. Garuu maqaan dhawu akka inni sirraa'u na goote na biraa deemtee kan inni jechaa jiru jechuudha gizee baay'ee jechuudha. Dubartiin tokko gizee waa tokko sin hin qabne dhiittee sinirraa deemtee jechuudha. Gizee sin tattaafattanii ifa arguuf fiiddanii sanatti immoo yoon deebee jireenya kee keessan galle jettee harkanii guyyaa warra dhiba dhabdu dura maaf sokkite irraati. Dura sin barbaadu jettee addaan baan har'a maaltu argamnaan jireenya isaa keessa galtee iddenni gammachuu iddenni bakka ifa argetti jireenya isaa balleessuuf halkanii guyyaa xaaraa jirti jechuudha. Akkuma argitan egaa inni burukeen kan hin deemee fi
jidduu kee na dhiistee na biraa deemtee jireenya koo keessa galtee jireenya koo jeeqiin jedheetidha itti himuu deeme natti fakkaata. Kaafee keessatti waamtee akkuma kaleessa argitan egaa kan isheen Haimeetti argitee jechuudha. Situ as gaddadaaf situ cannaqa malee inni siin hin jaallatu naan jaallataa jettee jirti. Haimeen immoo kanaan qabdee ani kaameraa irrattidha. Ani jireenyi inni jireenya gara biraa qaba duuba kaameraatti. Anaan immoo asii fuuldura kaameraattidha kan koo. Kanaafiyyuu kana keessa dafee yerootiin ba'uun qaba. Anillee of baraaruun qaba kanarraati kan isheen jette jechuudha Haimeen kaleessa. Burukeen na'ee jira. Maaliifi ትክክለኛ bilbilan irraa kaasuu didee ni isheen jettee wooma ergamee fi sana isheen illee kaatee wayyaa uffattee gara kaameraatti dhuftee yoo isheen bilbiltu ishee bira jira irraan kaasne Burukeenis jechuudha. Achumaan immoo biraa ka'eetiyyuu akka bilbilamuufitti dhufee ishee bira jechuudha uffatichumaan. Kanaafuu akka waan aan hin jenneefi uffatni kee bareeda kan isin jedheefi isuma kanaanidha ati jettee gaaffii ani isheen deebisteefi jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanaaf deebii qabdaa kan isheen jetteetti agarsiiste jechuudha. Viidiyoolee waraabdee suuraallee akka kanaan itti ergitee jirti intalli. Jiree qaata namni tokko qaata wal biraa deemee walirraa galee har'a immoo yoo dhufee jireenya namaa diiguu baay'ee tokko ulfaataadha. Otoo Burukee teetu akka kooti ta'e dhugaa rabbi inni dubartiin wayin ofin ajjeesa jechaa jirti egaa yoona as faraarraa jirti wayin kanaaf akkas miti jedhee akka isheen adaba bitachuuf biratti argamuu danda'a. Isa gaa rabbi beeka nuti hin beeknu. Waan inni naqee biratti argamee fi namoonni baay'een maaliif argamee iddoo argamee immoo kanaafidha maaf hin jenne Haimeetiin maaf ittiin himne maaf sobee kan jedhanii baay'ee dubbatanii jechuudha. Dhugaadha nama aarsaa maaliif nama aarsaa amma sireerra ciistanii sowwortee naa ergituun eegamiti. Anammaan of hin baraarree jettee gaafattee wajjiniin ciiste suuraa naa ergituun eegaa kan isheen jettee jechuudha Haimeen illee. Kanaafuu nama dur dhiistee har'a du'een argamaa jechaa jirti. Jireenya isaanii keessa galtee jeeqaa jirti. Otoo Burukeetee wallaahi azimsa dhugaa finxirin jettee maalaa jettu nama dur na dhiite nama dur na jibbee narraa deeme har'a maalijii dhufee jireenya koo keessa galee iddeen ani jireenya addisii keessa galee maalijii dhufee jireenya koo jeeqaa nama akkasii wajjin dhugaa rabbi gizee tokko akka kanaa miti gadi bu'anii nama argamuuni. Kunoo jireenya namaa ofiisaallee jireenya deekaa jirti jechuudha. Isheen akka inni nama ergeera jaarsummaan ergamee jira duraanii jedhanii egaa gizee takkaatti miti gizee sadaffaa irratti kan kennamuu fi akka aadaa isaaniitti jechaa jiru. Kana ageessee gubattee akkamiin kana balleessaa akkamiin kuni hin milkoone godha jettee irra dhabaa jirti jechuudha. Tokkoffaa Haimeenis ariifatti dhaabatteen ilaaltu waan tokko nu hubattu itti fayyadamaa jirti. Akka Haimee argiteellee karaa sanaan sirriitti sammuu Haimee argitee itti fayyadamaa jirti jechuudha. Isheen kana taatu isheen waan hallee suuraa waan adda addaa itti ergituufi jechuudha. Maaliif xalaanni akkuma jiraatutti jiraate otoo Haimee ta'e hanfee dhugaa rabbii isa sirreeffachuu qabdi malee ani karaa gadhiisee jarri lamaan wal jaallatu soba'aa naanii akkas natti taphataa jira jechaa jirti jechuudha. Naa shoofaa jira jechaa jirti Haimeen illee akkas miti targaaggatni silaa obsaatii waa tokko irra kaanii guyyaan tokko inuma dhumaa jechuudha wanti kunii jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedhuu barbaadeen asirratti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi akkaataa Haimee argateeti Haimeetti fayyadamaa jirti intalli yeroo hunda jechuudha. Otoo Haimee ta'e dhugaa rabbiimni itti bilookkii godhee ofirraa ishee dha'ee aara hagalfadhaa jechuudha. Maaliif ishee wajjiniin haasa'ee sammuu ta'ee sombina bishaaturraa isheetiin takkumatti ofirraatti ishee dha'ee bilookkii ishee godheen ta'a. Maaliif ana ilaalan isheen naa ergituun isheen naa barreessituun isheen naan jettu maaf taa'ee ilaalee congaarraan kokkuba horata dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Gizee bakka gaarii darajaa gaarii gaheetti isa barbaaddi. Gizeen immoo akkuma ishee barataa ta'etti gattee si barbaadutti biraa deemte baay'ee nama kun tizibtiidha mataan isaa nama fokkisa. Humnaan illee jireenya siin ta'u jaallattee halkanii guyyaa rakkatiin yeroof malee yeroof sitti fakkaata garuu namni kan naman jaallanne humnaan jireenya kee keessan galawoo jettee ufuma kee jireenya kee badaa siin zalaaqee siin ta'u jechuudha wanti giddaache. Kanaaf carraa kee ta'uu barbaaddettee jara lamaan jidduuti zoor jettee
jireenya kee otoo barbaaddetti bareedduudha. Amma jireenya namaa bultii namaa jaalala namaa jidduu galtee diiddutti akkuma sila kuttetti carraa kee barbaadadhu kutiiti malee indeganaa sossobbaayuun barbaachisu kun hin goomame malee Burukeen dhugaa rabbi. Wallahi gooma maaliifi naman qaatan gubbeen biraa deeme wanta sobsobuuf hin qaban wallahi laazim maaliif sobsobbaa barbaachise ሰላም ገባችሁ እንዴት ናችሁ ነው ነገር እናወራለን ከዛ በተጨማሪ ግን ይሄንን ያለውን ነገር እውነት ለመናገር ምንም የማውቀው ታሪክ የለም ልጅቱ ማናት ምንድናት ለምንድን ነው የመጣችው ምናምን ምንም የማውቀው ነገር የለም ያው ከላይ ግን ያው ከእናንተ ኢንፎርሜሽን ትንሽ ወስጃለሁ ያለውን ነገር ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ነገሮችን በደንብ ማወቅ አለብኝ ሚዛናዊ ሆኜ ነገሮችን ወደ መፍትሄ egaa maftaan akka jecha jiru miizanaa ta'ee gara mafteetti hin deema malee ani wantu tokko hin beeku hin jiru intalli maal akka taate illee jechaa jira ani gara Burukeerree gara himeelletu hin ta'in jidduu jira abachuu barbaada jechaa jira kanaaf ganamaan gara buttaa jira galee jira gaa waan irra gaan immoo isaantu beeka gaa furmaanni garatti deebi'ee intala argannaa jechaa jira maftaanii intala nu agarsiistaa maal barbaaddi maaliif jireenya isaanii keessan baanee durbaateetti har'amaantu gara jireenya jaraatti ishee deebisee nama dur isti tokko har'a maaliif itti deebitee kana gootii kana inni jechaa jiru beekin immoo yoo hin dandeefi wal akka argamnu goona intala jechaa jira jechuudha yoo naa danda'ameef jechaa jira beekin jechuudha maftaan intala arguu barbaade intala argee gaafachuu fedha egaa waan isaan irra gaan immoo ganaagaa walumaan ilaalla Haimeen yeroo hunda natti baatee jira isa kanaan dura waan duriiti jedhee dhiise amma immoo kana na sobuu hin danda'u waan durii miti wal faana irra jiru anaan natti qabataa jira anaan na ashoofaana attaalalaa jira anatu jidduu isaanii galee inqifaatiitti ta'ee jira ani zoor jechuu jalaa qabaa jettee jirti Haimiyyee Zorin jedhin inga dhiisin qabi qayeeshiitiin bishiyata baatu eenyuuf jettee aarsaa guddaa dur kaffalte eenyuuf jette ብዙ መስዋዕትነት ከፈላችሁ አንቺና ቡርኬ አንቺም እንደዚህ እሱም እንደዚህ ዛሬ ደግሞ የሆነ ነገር ማላችሁ ስለገብቶ እኔ ሄዳለሁ እኔ ተዋለሁ አቲ ሃይሚዬ ብዙ እንደቀልድ አይደለም እዚህ ያደረሳችሁ አንቺና ቡርኬ ስለዚህ የማን ብለሽ ማን ብለሽ ነው ቡሩክ የምትተው ልጅቱ አንቺን ዞር በይ ከፊቴ ያለች ነው ቡሩክን ልትወስድ ነው እሱ አይሆንም መቼም አይሆንም ይሄ ህልም የሆነ ይቀራል እንጂ አይሳካም ማለት ነው ቡሩኬ ሃይሜ ቡሩኬ ብቻ ነው ሁለቱም ማንም ማላቸው ገብቶ እነሱም መለያየት አይችልም ኔቨር አይችልም በጊዜ ነው እግርና እግርም ይጋጫል ሰውና ተውና ስለዚህ ይጣላሉ ይጣረቃሉ እነሱ አንቺ ደግሞ እንደ ቁጥር እነሱ ቡታጅራ ሲመጡ ቁጥር የሆነ ነገር በውስጥ የምታደርጊ ወደሱ የምትልኪ መቼም አልተሳካም መቼም ህልምሽሽ መቼም ህልም ሆኖ ይቀራል እውነቴ ነው የምልሽ